Welcome to my channel. Baga nagaan dhuftan gama channel kiyyaa hedduu galatoomaa ulfaadhaa. Subscribe, share, like godhaa. Oromoo keessa yaada lamaatu jira osoon qophii keenyatti hin seenne warra Oromiyaa wala boomte qophatti wala boomsine jiran malee Itoophiyaadhaa wajjin ajjecha reebicha du'a saamicha lafaa godaansa uummata keenya buqqaasuu malee faayidaa nuti sanarraa arganne hin jiru. Qaama jedhutu yeroo dheeraa jira. Lakki Itoophiyaa tana dhuunfanneeti diinagdee isiitiis waraana isiitiis ummata isiitiis guutuun guututti sirna gadaatiin ummata kana bulchina malee Oromiyaa qophatti irraa fudhannee ummata kan dirra facaafnee hin yaanuu yaada lameen kanatu jira. Yeroo hedduu yaada lakki Oromoon Itoophiyaatti abbaa ta'uu qaba malee Itoophiyaa dheessuu hin qabu yaada jiru kanaatiitu yeroo hedduu gara aangoodhaatti ol dhiyaatee aangoo fudhachaa jira. Qaamni immoo lakki Oromiyaa wal boomsina jedhu yeroo hedduu warra dhiibee gaafa jala gahee harkaa fuudhamaa amma dura hin milkooyin. Warri immoo Itoophiyaa tana dhuunfanneeti sabaa fi sablammoota biyyattiidhaatiis nuti bulchina malee jedhu kuni yoo xiqqaate gaafa 2018 kana warri maqaa Oromoodhaa himatu aangoo qabataniiti jiranii. Kanaan dura gaafa Mangistuu Hayilamaariyaam Oromomaatu biyya san bulchaadhaa ture jedhama. Gaafa Haayile Sillaaseetiis Oromoma jedhama. Garuu ka ajjeefamu, ka buqqifamu, ka reebamu arraa fi gaafasiis Oromoma saniifuu qaamni lameen wal mormu kuni isan achiin achitti warra hafee Jimmaas Wallaggaas harka kannachiise malee tokkollee deemee ittiin duullee maaliif kana warra sila hamaa naannoo kana qubatan waliin dhahee halkan meeshaa kanaafis kanneen kanaafis kannadha waliin dhahee eega wallaaffisanii turaa bolgolleeni booda isattuu baqachuu mudatanii isaanuma kana waraana godhatee kabiraatiin cabsee jecha. Akkasii egaa namni isaan akka malee Minilik dura dhaabbate Arsiidhaa fi Harargeedha. Arsiis itulleen ittiin dirmanne ollaa jirtullee waan ittiin dirmataniif Arsiidhaas achitti miilarraa muree harkarraa muree harmarraa muree akka malee duguugaa sanyii achitti gaggeessee gaafa Harargee dhufuus nam tokko ittiin dirmanne Harargeedhattis akkasitti calii calanqoo biyya guutuu cillimachi godhee biyya san qabatee jechuudha. Saniifuu wanti akkasii akka nu mudanne Oromoon fi waliin bu'uun qabu jechuu gosuma kana dabarsuu barbaadeeti. Guyyaa arraan tanaa qophii bal'aa qabannee isin dhihannee jirra. Qophii guyyaa arraan tanaa qabannee isin dhihannee jirru keessatti dhaamsa waldaa Afooshaa Odaa Oromoodhaa kan magaalaa Torontoodhaa maadheeffatu irraa nu dhaqqabeetu jira. Isaas osoo qophii teenya eegalleen dura isinitti himna. Guyyaa arraan tana magaalaa Mandiidhaatti xayyaarri nama maleeyyiin hawaasa nagayaa achitti ramiim godhee jiraachuu irrattis gabaasa bal'aa qabna. Ittuma aansee ammaas waraanni mootummaadhaa Asoosaarraa gara Mandiidhaa dhufee uummata nagayaa ajjeesaa jiraachuu garmalee ajjeesaa jiraachuu irrattis gabaasa qabna. Itti aansee milishaan naannoo Amaaraa kanneen daangaa Oromiyaadhaa qaxxaamuranii gara Horroo Guduruu Wallaggaatti dhufan hamma guyyaa arraan tanaa nama ajjeesaa jiranii achi keessa WBO'n hooggana 4 kan WBO hooggantu Horroo Guduruu keessa jira. Maaliif milishaan naannoo Amaaraa dhuftee isaan biratti nama ajjeeftii kun gaafii uummata keenyatti uumaadhaa jira. Hamma guyyaa arraan tanaatti milishaan naannoo Amaaraa Wallagga Horroo Guduruu Wallaggaatti uummata keenya ajjeesaa jiraachuu kanarrattis gabaasa qabna. Mariin nageenyaa Kiiniyaa keessatti deemaa jiru wal qabatee mootummaan Itoophiyaadhaa akka araarri kun xumurameen Tigraayitti hojii misoomaa kan eegaluudhaaf jiraatan tahuu himaniiti jiranii. Kanarrattis gabaasa qabnaa hamma dhuma qophii teenyaatti akkana waliin turtan gamanumaan isin afeeraadha. Like, share, subscribe waliif godhuu hin dagatina jechuudhaan qophii teenyatti nu deebisa. Qophiin teenya akkumaan jalqabatti isin himuudhaaf tattaafadhetti waldaan Odaa yookaan Afooshaan Odaadhaa kan Torontoo dhatti bu'uuraawee jiru. Maqaan isaanii waldaa Afooshaa Odaa Torontoo jedhamuudhaan beekamanii. جمعية أودا الاجتماعية تورونتو كندا جاء أودا سوشيال أسوسيشن
Torontoo maqaa jedhu jalatti afooshaa jaaratanii jiranii. Afooshaa tana rabbiin rahmata haa godhuu fi Dr. Ali Birraadhaatiitu naannoo Torontoo kanatti hundeesse. Dhalattoonni magaalaa Dirree Dhawaa guutuun afooshaa tana keessatti argamanii. Saniifuu du'a Dr. Ali Birraa yookaan du'aan addunyaarraa boqachuu Dr. Ali Birraa kana sababeeffachuudhaan guyyaa sabtiidhaa waaree booda sa'aa 5tti galma hawaasa Oromoodhaa 94 Kenhard Drive bakka jedhutti khatmii taaziyaa Dr. Ali kabajaa Dr. Ali Birraa kan magaalaa Torontoodhaatti waldaan afooshaa odaadhaa gaggeessuudhaaf jiraatu kanarratti akka hirmaattan afeerraa gama keenya isiniif goona. Dhaamsi achiraan dhaqqabee gaa'isa kana addeessaa koreen wanta kana qopheessaadhaa jiran. Telefoonni isaaniitis ni jira. Telefoona isaaniitillee isin dubbisuudhaaf niin tattaafadha. Telefoonni isaanii 647-838-5690 Fu'aaditti bilbiltanii irraa hubachuu kan dandeessan tahuu gamanumaan isin hubachiifna. Guyyaan guyyaa sabtiidhaati gaafa Noovembar 12 2022 sa'aa 5 irraa qabee hamma galgalaatti achi waliin turuudhaatu jira. Ali Birraa walumaan dhabnee wal jajjabeessuun ammoo dirqama keenya waan ta'eef hundi keessan afeeramtaniitii jirtan. Qophii itti aantutti nu dabarsaa. Qophii itti aantuuni waraanni Abiy Ahmad lafoodhaan waraana bilisummaa Oromoo wajjin qabsoo gaggeessuu dadhabuu irraan kan ka'een xayyaara nama maleeyyiidhaan magaalaa Mandiidhaatti hawaasa garmalee kan miidhaa jiru ta'uudhaatu gabaafamaa jira. Kanarratti gabaasa bal'aa qabna. Gabaasa kan dhaggeeffannee walitti deebina. Magaalaa lixa Itoophiyaatti to'annoo hidhattootaa jala jirtii jedhametti raawwateen lammiileen nagaa ajjeefamuu jiraattonni BBC'tti himan. Aleellaan kun godina Wallagga lixaa magaalaa Mandeetti guyyaa roobii guyyaa keessaa sa'aatii 7 hanga 8 gidduutti raawwate. Jiraattonni bakka aleellaan raawwate turanii fi BBC'n dubbise. Aleellaan tokko konkolaataa hidhattoota waraana bilisummaa Oromoo kan mootummaan Shanee jedhu irratti xiyyeeffatus baay'inaan kan du'an lammiilee nagaati jedhan. Kanneen dubbisni nageenya isaaniif yaaddoo qaban irraa ka'uun sagalee isaanii jijjiirreerra. Naannoo sa'aatii 7 walakkaa naannoo sa'aatii keessatti aleellaan kun kan inni dirooniidhaan raawwate isaan booddee misaa jinumaan nyaannee akkasuma utuu ta'aa jirru naani akka xiqqoo daqiiqaa 5 turree gaafa akka biraa deemu dirooniin dhufee uursuutti kee bakka nuti fadhannee mana iddoo tokko waliin magaalaarra buusi. Mazooriyaa naannoo Mandii keessaa naannoo gara waldaa Bataskaanaatti dhiyoodha. Boombii irra buuse boombii gaafa irra buusu makiinaan hin gubatee namoota hedduu fite bakka. Gaafa bu'ee jalqabni isaa makiinaa xiyyeeffatee dhufe makiinaa waraanaa adda bilisummaa Oromootu dhaabataa jira. Makiinaa gaafa inni dhaabatu makiinaa sanarra bu'ee namoonni boombii illee gaafutti waraana keessaa qabatanii ijoolleen muraasni hin jiru. Isaanirraa ammoo gaafa boombiin faraddaasisu guutummaa lafaa fagootti fudhatee naannoo namoota baarran deema manaa jala fa'aa ta'an kana fa'aa baay'ee ajjeese jechuudha. Sanaan kan ol qabatu dabalee immoo iddoo kan biraas dhaqee buusee fiilla fidii uummata walitti qabamee jiru uummatarra buuse. Battaluma sanatti makiinarra buuse jalqabaa makiinarra buuse immoo namoonni walitti qabamanii gara olii naannoo sana jiru iddoo lama buusee dhaqee nama uummatarra isaanirra buuse. Guyyaa Kareessa magaalaa Mandiitti guyyaa gabaa ture. Sa'aatii 7 walakkaa hanga 8 gidduu kan ta'utti naannoo Mazooriyaa yookaan Maqadaadhaatti iddoo jedhamutti kan dirooniin uummata walitti qabamee jiruu fi waraana adda bilisummaa Oromoo sanatti kan isheen rukutte. Kan miidhame waraana utuu hin taane baay'inaan uummatadha kan miidhame. Battala isaa sanatti kan naannoo namoota 7-8 kan ta'anidha. Namoonni 13 kan ta'an immoo mana yaalaatti kan isaan seenanii turan yaallee kan dudu'an namoota baay'eedha jechuudha. Walumaa galatti naannoo 20 ta'u. Uummati sodaa sanarraan kan ka'u guyyaa irraa kana magaalaa Mandii keessa waan nama hin qaxxaamuru jechuudha. Saadimmaatti waraana mootummaatti kan dhufee uummatee jiru. Uummati immoo sodaa sana jechuudha yoo miidhaa kan jedhu bira ka'e uummati tokko yoo namni baadiyyaatti kan namni jiru jechuudha uummati magaalaa. Achi turte naannoo sana wayita wanti kun raawwatutti. Iyyeen naannoo sana turre xiqqootu jala ba'anii jiru. Bisaadhaa fi buddeena nyaataa kana nyaachuutu galaa jiruuti kan wanti kun ta'e.
miliqnee jira waan jechuudha waan xiqqootti nu qabu daa'imman namoota naannoo sana jiran immoo humaayyuu waan hambise qabu hamma harreetti jechuudha harree gabaa dhuftee amma jeessu ture inni ta'e baay'ee reeffa namaa kan yoo laalamedha kan irraa mataa kutee kan irraa miila kutee waan ta'eef eeggasiiti jechuudha beektan kan reeffa isaa dhufee kaafate. Makiinaan kan ishee irra buute makiinaa waraanaati makiinaatti waraanni socho'aa turedha. Ta'us immoo makiinaa kanarra waraanni baay'inaan hin jiru xiqqaatu yoo baay'ate waraana nama shanii majjaa kan hin caalledha. Sanadha makiinaa lama gidduudha kan isheen buustee sanarratti jechuudha makiinaa sun achumatti barbadooftee namoota sun achumatti gubatanii hawaasnis duukaa miidhan jechuudha. Qariba keessa 95 kan miidhamu hawaasadha malee waraanichi ture waraanni inni moggaa jiru lafa bakka keessatti hawaasadha jechuudha kan miidhuu sanatti. Namooti battala sanatti duran kan magaalaa keessa jechuudha warra magaalaa keessa beekna malee baay'een isaa reeffisa baadiyyaadhaan baadiyyaa gabaa dhufeera waan ta'eef baay'een isaa baadiyyaatti kan galee fi magaalaa keessa immoo xiqqaatee nama 7 hanga 8 kan ta'e jechuudha guyyaarraa kana kan awwaalchaa fa'aa man kan isa gargar kan awwaalamanii nama kana ta'u jechuudha. Namooti hospitaala galan immoo qabatamaatti namoota 13 turan jechuudha. Sana keessaatii namoota tokko nama kan hin caalle kan fayyanii ba'an kan irraa baay'een isaanii hin dhuman jechuudha sanatti. Keessa ba'ee kan dhume namoota homaa siyaasa hin beekne tajaajiltoota fa'aa jechuudha kan beeku tajaajiltoota namoota warqee bitan naannoo sanaati. Namoota akkasitti jechuudha taarikuu waan kan jedhamu tokko tajaajila waldaa warra hojii lama kan yesus mandii badachaa balaa keessaa kan tajaajilu jechaadha. Lammaffaa malaakuu kan jedhamu tokko illee warqee kan bitu abbaa gahee ijoollee jedhaman namoota baay'ee jechuudha mucaa xiqqaa tokko tola akkuma isaan ijaalee miidhagan manni isaanii isaan bukkee balbala mana makiyaa gadi beeti kan dhufeetti galeen immoo mucaa tokko immoo achiris beelee hojjetaa dansaa gaarii haa ta'u kan akkas kan miidhame jechaadha. Dhimma kanarratti mootummaan waan jedhan qabu namoonni siyaasaa fi dhaabni abaa'oo garuu aleellaa lubbuu lammiilee galaafatu jedhan balaaleffataniiru. Dubbi himaan hidhattoota waraana bilisummaa Oromoo Odaa Tarbii aleellaa mandiitiin gara namoonni 30 ajjeefamuun hedduun madaaniiru jedhan. Miseensonni isaanii miidhamu garuu waan dubbatan hin qabanim. Torban muraasa darban aleellaan qilleensaa hidhattoota irratti xiyyeeffate jedhame irra deddeebiidhaan raawwataa jira. Torban darbe godinuma kana aanaa Boojii Dirmajii magaalaa Beelaatti aleellaa diroonii wal fakkaataadhaan namoonni 60 ol ajjeefamuu maddeen garaagaraa BBC'tti himaniiru. Aleellaa diroonii haaraan magaalaa Mandiitti raawwateen lakkoofsi namoota ajjeefamanii adda ba'uu baatus abaa'oon gara namoota 100 ta'uu ibsa. Lakkoofsa namoota ajjeefamanii BBC'n qaama walabaarraa hin mirkaneeffanne. Aleellaa qilleensarraa raawwatame ilaalchisee barreeffamaan marsariitii keenya bbc.com/afaan Tole daawwattoota keenya egaa walitti deebineetii jirra. Akkumaan jalqaba isin himuudhaaf tattaafadhetti xayyaara nama maleeyyiidhaan mootummaan Itiyoophiyaadhaa magaalaa Mandiidhaatti makiinaa waraana bilisummaa Oromoodhaatu dhaabbata. Gaarakkoon jiru guyyaa haga asirraa teenyee oduu dabarsuu amma eegalla kana wanni nuti himaadhaa jirru hawaasni hoggaa waraana bilisummaa Oromoo argee Oriyaanii baay'inaan naannoo sanatti waraana kan simachuudhaaf dhufuun haala akkanaatiif isaan saaxila. Bara dabree 2021 keessa mootummaan Itiyoophiyaadhaa iccitiidhaan xayyaara diroonii Turkii irraa bitate keessatti Iraan xayyaara muhaajir jedhamuutummaa asoosaa jira. Xayyaarri Itiyoophiyaan Iraan irraa bitatte Iraaniin xayyaaratti hama Raashiyaadhaafu xayyaara 2000 gurgurtee barana. Yani osoo addunyaan guutuun Raashiyaa fi Ameerikaadhaa fi Faransaadhaa fi biyya Ingilizii fi Chaayinaa fi Maalii biyya shanan san malee namni meeshaa hin qabu osoo jedhamuutti Turkii fi Iraan meeshaa lolaa oomishuudhaan sadarkaa guddaarra jirti. Irra Iraan xayyaara 2000 xayyaara nama maleeyyii wannaaf Raashiyaadhaafu gurgurtee jirti. Turkiin gaa sadarkuma addunyaadhaatu xayyaara nama maleeyyii birgeedar jedhamuudhaan beekamu kana oomishuudhaan xayyaarisiitis ammaas mixii lafaa fuudhuudhaan sadarkaa dinqisiifamurra geessee jirti. Isaan lachuutu xayyaara kana gurguranii fi jiranii akkasuma Chaayinaanis gurguree fi keessatti mootummaan Itiyoophiyaadhaa xayyaara muhaajir jedhamuun beekamu kan nama maleeyyii qaammaan tana Raashiyaan Okoreen keessatti mixii lafarraa ittiin guraa jirtu kuni Itiyoophiyaadhaaf gurguramee Itiyoophiyaan asoosaa keessatti akka xayyaara sun kuufattee jirtu 2021 dhumarratti gabaafnee jirra. Seenaa 2022 akka gaariitti gabaafne. Xiinxalaallee itti daballee wanni achi kaayamee fi tokko waraana bilisummaa Oromoodhaatiif 2 milishaa faannoo naannoo Amaaraati. Milishaa naannoo faannoo Amaaraa xayyaaraa'u ittiin fayyadamne osoo xayyaaraa'u ittiin fayyadamin haleellaa irra gaggeessanii mootummaa naannoo Amaaraatiis qaqqabbiinsaan nama 15 yeroo takkatti qaqqabdee hidhaniite amma Oromiyaa keessatti baqatanii gaa hidhatanii hidhannoodhaan Oromoo guyyaa guyyaan ajjeesuu jiraachuu isaanii gaa gabaasa guyyaa har'aan tanaa qabnu keessatti illee isin dhiyeessuudhaaf jiranna. Naannoo sanatti mootummaan Itiyoophiyaa xayyaara fayyadamee faannoo guyyaa tokko fillee hin dhoyne amma gaa torbaan lameen dabran kana
waraana bilisummaa Oromootiin dhawa jechuudhaan uummata nagayaa irratti xayyaara kaasee uummata nagayaa lafarraa fixaadhaa jira. Hamma dandeenyutti dhiibbaan nuti godhaadhaa jirru gaazexaaleen gurguddaan biyya Ameerikaadhaatii fi biyya Ingiliz guyyaa kalee BBCdhaatu gabaasee akkasuma guyyaa kaleetii fi guyyaa har'aatii fi dheengadallee gaazexaan Ameerikaadhaa gabaasaatii jira. Saniifuu ajjechaan amma xayyaara nama maleeyyiidhaan magaalaa Mandiidhaatti raawwatame kuni makiinaa waraana bilisummaa Oromoodhaati arkee saniif boombii darbee bakka makiinaa waraana bilisummaa Oromoo jiru uummanni gammachuu kan qabu dhufee naannoo san jiranii boombiin makiinarra buutee itti aansee bakka namni walitti qabamee jirus kanneen isa waraanuma jechuudhaan uummatarra buusee akkasitti nama galaafatee namni hin hafinii namni turaaf ta'e ta'uu uummanni jiraattoonni achirraa sodaa nageenyaatiifuu maqaan isaanii akka hin dhahamne barbaadan BBCdhaatti himanii jiranii akka jiraattoota magaalaa Mandiirraa dhageenyetti magaalaan inumaa qullattee gara baadiyyaadhaatti namni kan baqatee jiru ta'uu gabaasa kanarraa dhageenyeeti jirra. Amma gabaasa itti aanutti nu dabarsa. Gabaasa itti aanuuni mootummaan Itoophiyaadhaa waraana isiidhaa Asoosarraa kaaftee magaalaa Mandiitti fiddee ganneexee magaalaa Mandii keessatti waraanni kuni gar malee kan nama ajjeesaa jiru ta'uudhaatu gabaafamaa jira. Gabaasni amma nuti guyyaa guyyaan akkanatti isin gabaafnu kuni miidiyaa OMN, VOA Afaan Oromoodha, BBC miidiyaalee bebbeekamoo sadarkaa olaantummaadhaan hojii oduu oomishuu keessatti beekamtii fi gahumsa guddaa qaban waabeeffachuudhaani oduu guyyuu Daily News yeroo tanaa qabaneetiin dhiyaanna oduu kanatti saansinee xiinxala gabaabaa maal fooli sun taa'ame waan jugurre isin buusaadhaa ta'ee jirra. Mee amma gabaasa kana waliin dhaggeeffanneeti waraana Asoosaarraa fidanii magaalaa waraana bilisummaa Oromoo qabate jedhamu kana harayaan deebisanii qabachuudhaaf sochii taasisaa jiranii. Sochii kanaan ammoo uummata nagayaa garmalee akka isaan miidhaa jiran argaadhaa jirra. Biyyuma dhufeetattuu waraanni tokko uummata ni bulcha jedhu isin ribeelolaa gargaartanii ribeeloo nyaachatan jechuudhaan uummata gatuu eegallaan mootummaan sun kufe jaama. Gabaasa kan dhaggeeffannee walitti deebi'e. Tooti naannoo Amaaraa daangaa ce'uudhaan godinaalee Oromiyaa lixaa lamarratti haleellaa. Dhiifama kunoo gabaasa kana. dhumaasisuu kanneessaatu mudate reeffa namootaallee adda baasuun rakkisaa ture jedhu jiraatan magaalaa Mandii kun haleellaan raawwatame jiraattota magaalattiin alatti uummata gabaaf ba'e kan gaaga'ee ture gama biroon isaan qaamni isaanii ciccitee fi akkaan hubaman waan turaniif eenyummaa fi lakkoofsa namoota dhumanillee adda baasuun hin danda'amne kan jedhan maddeen odeeffannoo OMN jiraattota magaalichaa keessaa yoo xiqqaate namoonni nagaa 20 caalan lubbuudhaan darbuu mirkanaa'uu ibsaniiru. Namoonni haleellaa kanaan dhuman namoota hidhannoo malee ta'us ragaa bahu haleellaa diroonii irra deddeebiin magaalichatti raawwatamee fi gocha suukanneessaa mudateen wal qabatee uummanni shororkaa cimaa keessa seenuun magaalicha gadi lakkisee baqachuuf dirqamuus ibsan. Mandiitti ajjeechaa jimlaa dirooniitiin lammiilee nagaa irratti raawwatameen alattis humnoonni mootummaa erga magaalicha seenanii namoota nagaa ajjeesaa jiraachuu himu jiraattonni magaalichatti haleellaa diroonii raawwatameen booda lolli lafoo guddaan akka adeemsifamaa ture himuun sagaleen dhukaasaa meeshaalee gurguddaa halkan guutuu dhagahamaa turuu ibsan. Yeroo oduun kun qindaa'utti waraanni mootummaa meeshaalee waraanaa gurguddaan deeggaramuun Asoosaarraa Mandii seenee jiraachuu ganama har'aa waraanni mootummaa namoota nagaa hedduutti dhukaasanii miidhaa jabaa qaqqabsiisuu himu jiraattoonni. Ammas taanaan hawaasni magaalichaa sodaa guddaa qabaachuu fi namoonni hedduun magaalattii gadi lakkisanii gara baadiyyaatti baqachuu himanii jiru. Amma kana magaalaan Mandii guyyaa kaleessaa waraanni kan mootummaa yookaan kan seenaa jedhamu kuni magaalaa Asoosaarraa ka'uun kan inni dhufee yaadee guddaa cimaa gaggeessaa dhufee yaadee guyyaa irraa kan magaalaa Mandii keessatti jira jechuudha. Waraana mootummaatiin dhuunfatame jiru. Hawaasni tokko hin jiru guutummaan isaa baadiyyaatti yaa'ee sochii waraana dhufee naannoo bitaa jedhee kanarraa ka'uun sa'aatii ammaatti kan jiru waraana mootummaa qofaadha jechuudha. Kan mana mana ta'e abboonni immoo mana mana gaarii gadi haala magaalaa Mandii keessatti deemaa jiru kana ilaalchisuun bulchaa magaalattii fi bulchaa aanaa mana sibuu bilbilaan dubbisuuf irra deddeebiin yaallus bilbilli isaanii hin deebisu. Tole daawwattoota keenya walitti deebineeti jirra. Gabaasa amma dhaggeeffanne kanaan
mootummaan Itoophiyaadha. Mootummaan Itoophiyaadha waraana isiidha. Magaalaa Asoosaarraa fuutee gara magaalaa Mandiidhaatti fiddee hawaasa nagayaatiin kan ajjeesaa jirtu ta'uu gabaasa kana keessatti dhaggeeffanneeti jirra. Mootummaan Itoophiyaadha gawwandummaan isiin itti beekamtu rakkoon guddoonu tokko isa kana maaliif ummata nagayaa ajjeesuun maaliif barbaachisa wanti egaa kanarraa wanti beenu tokko illee hin jiru. Ummata ifiifuu faannoon daangaa Amaaraa qaxxaamurtee dhuftee naannoo sanitti ummata ajjeesuudhaan buqqaasuudhaan qabeenya isaanii saamuudhaan ummata gidirsaa jirtu. Mootummaanis waraana bilisummaa Oromoo nyaachiftan obaaftan deeggartan karaa itti agarsiiftan jechuudhaan waraana isaa guddaa magaalaa Asoosaarraa fidee kan ummata irratti gidiraa hamaa raawwachaa jiru ta'uu gabaasa kanarraa dhageenyeeti jirra. Itti aansuudhaan milishoonni naannoo Amaaraa daangaa isaanii fi daangaa Oromiyaa qaxxaamuruudhaan kanaan dura yeroo garagaraatti dhufanii qabeenya ummata Oromoo saamuudhaan, Oromoota ajjeesuudhaan, Oromoota manneen isaaniitirraa buqqaasuudhaan magaalaa godina Horroo Guduruutti magaalaa Shaamboodhaa nama 80,000tu magaalaa sun keessatti baqatee jira. Horroo Guduruu magaalaa gudditti Shaamboodhaatti nama 80,000tu baqatee jira. Uummanni namni 80,000 achi baqatan kuni gargaarsa deeggarsa nyaataa lee mootummaan osoo kanneen namicha keessatti rakkachaa jiranii sababii faannoon isaan achirraa naannoo isaanii bakka jiraachaa ittiin jiran irraa isaan buqqaafteen uummanni kuni magaalaa Shaamboo keessatti gidiraa hamaadhaaf kan saaxilamaa jiran ta'uu odeeffanneeti jirra. Amma gaa waraana bilisummaa Oromoo hooggana 4 kan waraana bilisummaa Oromoo hoogganuutu naannoo san jira. Tokko Bilisa Marroodhaati, inni kaan Faqqadaadha, inni kaan Moosisaadha, inni kaan Fayyisaadha, Abdiisaadha. Maqaan isaa lameen kana tokko. Isaan afuritu naannoo kana jira. Isaan afranuu waliigalteen qabanii garuu ammoo waliigalteelee dhaban gaafa ambitii dhuftee achitti nama kan kee ajjeeftu waliifuun galin atiis dhayi inni isaa dha'u kaan isaa dha'u kaan isaa dha'u. ايش المشكله يعني؟ ما لي مشكله انت يسن هونو كان فشفتن والله وزور انا بالنسبه ورمو اتجرو فانون اتشرارفتي هم امات جاء صديقوتو هواس خن اجزا جيراتون خون الدعاء سنفو كامي غباس خن دغفنا ولد ديبنا توني انا لي ابي دونغورو في غدا ايانا انا ابي دونغورو غند تولو غانا في اجري جرمو كيساتي غيوتا لماس سوبا لله كناتين لبون نموت سنجاه الدودر بوفي واللقى بها قد أياناتيس تاتين والفكاتا راوتمو جراتوني أو من التماني جراني قباسي بلان التاني ديات. hidhattooti naannoo Amaaraa daangaa ce'uudhaan godinaalee Oromiyaa lixaa marratti haleellaa godhaniin lubbuun namoota nagaa darbuu fi saamichi qabeenya uummataa oduu guyyaa guyyaa dhaga'amu ta'ee jira. Rakkoon hammaataan kun erga Oromoo fi Ibboo deebii dhabe ta'ees ganna lama. Hawaasi Oromoo godinaalee lamaan kana keessatti haleellaa hidhattoota Amaaraa daangaa ce'anii dhufaniin miidhame lubbuu isaa wareeguu hanga qe'ee fi qabeenya ofiirraa buqqaafamuutti dhaqqabee jira. Kan buqqa'e deeggarsa dhabuudhaan daandii irratti kufee kaajjeefame awwaalcha dhabuun soora bineensaa ta'aa jira. Kun hundi ta'us dhugaan uummata kanaa dhageettii dhabuunsaa caalmaa hamilee isaan miidhuu himatu. Jiraataan godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Abee Dongoroo OMN dubbise tokko rakkoo hidhattooti yeroo yeroon dhaqqabsiisan kanaaf mootummaan furmaata akka kennuuf irra deddeebiin gaafatanis furmaati hanga yoonaa hin argamne jechuun OMN itti hime. Mootummaan asinxaalii Amaaraan irratti dhiisee akka ammaatti nutti haasa'amaa jira. Kuni qaama itti himan nu dhabne Oromootu mirga hin qabu moo biyya jiraatu irratti jiraachuu hin qabu moo akkaataa akkamitti furmaanni uumuuf ta'a furmaata dhabneedha. Haleellaa walitti fufiinsaan raawwatamu kanaan ilmaan qonnaan bulaa guyyaa guyyaa ajjeefamaa akka oolan himee daa'imman maanguddoonnii fi haawwan osoo hin hafin kitimamaa jiru jedha. Gandoota xiyyaafannoo haleellaa hidhattootaa jala galan keessatti manneen gubachuu dabalatee namoonni sababa umuriif dhiyeessuu hin dandeenye mana ofii wajjin gubamaa jiraachuullee ibsa. Godinni keenya Shaambudhaa Abee Dongoroo Gandiloomchaa gooxii Bijjitti jedhamu keessaati
namoonni jaha qotee bultoota boqqolloo coofatanii keessatti galanii intalli amaaraa itti seenanii namoota jaha ajjeesanii buqqaatii immoo jiranii dhukaasni nurra dhaabataa hin jiru. Humni mootummaas wanti nu deeggare hin qabu. Isa kana beeksisachuu barbaanne boorus immoo shamma kana jiddi gubataa ooleerra. Sani ijoollee daa'imman boqqolloo keessa immoo boqqolloo muramee taa'ee keessa immoo jaartii keessa kaanii keessatti gubanii har'a immoo jiddaati immoo manoota baay'ee gubaa turanii kuni akkaataa akkasitti nurraa hin dhaabbanne. Haleellaan kun ganna lama dura eegalus haga har'aatti hin dhaabbatin jira jedha jiraataan aanaa Abee Dongoroo ganda Gaanaa Tulluu OMN dubbise kun. Yeroo kana keessatti gandooti baadiyyaa aanaa Abee Dongoroo haleellaa hidhattootaatiin guyyaan hin haleelaminii fi lubbuun hawaasaa osoo hin darbin yeroon darbe hin turre jedha. Takkaa hin dhaabbanne qotee bulaatuun gaafatamuu iti malee qotee bulaa keessatti gadi bu'ee qaama gaafatuutu hin jiru malee takkaa hin dhaabbanne nama 3 nama 4 nama 5tiin du'aa jira. Manni gubatama jira. Keessa deemanii rukutama jiru. Horii saamama jiru. Horii milishaan isaanii soddoma isaan gahee isa ammaa kana har'aa kana gabaa Tulluu Gaanaa horii soddoma isaantu gurgurataa oole. Jaartii irraa kan saamamee dhufee aanaa Tulluu Gaanaa keessa kan galee amma hojjetamaa jiru keessatti. Soba inni hin dhaabbanne hin gammaatu. Hawaasi hedduminaan gandoota akka Ejiree, Tulluu Gaanaa fi Birbirirraa buqqaafaman ganda Loomicaa jedhamu keessa buufatanii jiranis haleellaa tibbana gandicha irratti raawwatameen ammas rakkoo qixa lamaanitti kufee jira jedha jiraataan kun. Jiraattonni aanaa Abee Dongoroo OMN dubbise kunneen akka jedhanitti bulchiinsi aanichaas ta'e ka godinaa qonnaan bulaarraa roorroo kana qolachuufis ta'e furmaata waaraa kaa'uuf yaalanii hin beekan. Bulchitoota gandaa keessaa namoonni dhimma kanaan mufatanii murtee mataa isaaniitiin dhimmicha tasgabbeessuuf yaalan ammoo gariin hidhattoota amaaraa daangaa ce'anii dhufan kanaan miidhamuu fi gariin immoo bulchiinsuma aanaatiin aangorraa kaafamuutu himame. Komii hawaasaa kanarratti bulchaa bulchiinsa aanaa fi dhimma nageenyaa aanichaa dubbisuuf yaaliin taasifne waan hin milkaa'iniif taatee waliigalaa godina Horroo Guduruu Wallaggaa keessa jiru ilaalchisuun bulchaa bulchiinsa godina Horroo Guduruu Wallaggaa obbo Mirreessaa Fiixee argachuudhaaf irra deddeebiin bilbilus bilbila nurraa hin kaasan. Bifuma wal fakkaatuun tibbana godina Wallagga Ba'aa aanaa Angarguutee Giddaa Ayyaanaa Kiramuu fi Galiilaa keessattis hidhattooti naannoo Amaaraa daangaa ce'uun dhufan lubbuu namoota nagaa hedduu galaafachuu fi saamicha raawwachuu OMN odeeffatee jira. Sababa rakkoo neetworkiitiin jiraattota dubbisuuf rakkannus dhalattooti aanota kanneenii ergaa OMN'if erganiin haleellaan hidhattoota naannoo Amaaraatiin aanaalee Wallagga Ba'aa garaagaraatti raawwatamaa jiru daran hammaatee itti fufee jira jedhu. Tole daawwattoota keenya gamma gabaasa OMN hin qophaa'ee waliin dhaggeeffanneeti jirra. Gabaasa kanaanii hidhattoonni naannoo Amaaraa daangaa qaxxaamuruudhaan Oromiyaa keessatti ajjeechaa saamicha qabeenya guddaa kan gaggeessaa jiran tahuu gabaasa kanarraa dhaggeeffanneeti jirra. Gabaasa kanaan wanti uummanni keenya akka ta'u dhabee kan giddirfamaa jiran tahuu gabaasa kanarraa dhageenyeeti jirra. Mootummaan wayita uummanni itti dhageen irraa dhorkaa jedhamu mootummaan amma diina uummataa tahee jira. Mootummaan uummata kanarraa faannoo maaliif hin dhorkine jechuun harka lafa jalaatiinuu akka faannoon achi dhuftee asitti uummata kana fittu godhaadhaa jiru mootummaadhaatu harka keessaa qaba. Saniifuu mootummaan nurraa dhorkaan akka dachiifisa adda fagoodha. Kasilaa ummataaf aantummaa qabu haqawwee ummataaf hidhatee jiru ummata kanaan wahii baasa kajee ribeelalaa adda wadhaaf yoo inni guyyaa dhufee asitti ummata keenya ajjeese sayiliin akkasii ganda isaanii dhufa san dhayxee gaafa weerartee lolli kun otomaatikii dhaabbata. Ani beene gaafoni akkamitti tarsimoo akkamirra deemaa jirraa akka woboodhaatti hedduu gaarakkisaadha. Woboon amma godina Wallaggaa kana baadiyyaa guutuu woboodhaatu dhuunfatee jira. Kunis waan nuti akka icheeneen itti mirkaneeffannee jirru mootummaan gara isaatiin mirkaneessee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo gama isaatiin mirkaneessee jira. Kana gara sadeenii waan mirkaneeffannee qabna. Saniifuu waraanni bilisummaa Oromoo eeganaa nusa dhuunfatee magaalota gurguddoo malee baadiyyaa guutuutti eegaa harkaa qabaate baadiyyaa keessaa faannoon nama ajjeesuun nama saamuun nama hiikkaasaa gaa hin beenu. Saniifuu hoggantoonni woboodhaa waliif galuun dhugaadha. Inni hammaata yoo ta'e maaliif imala waraanni bilisummaa Oromoo gara Finfinneedhaatti godhaa ture 2021 fashalsee waraanni bilisummaa Oromoo ifin jiruutu fashalse. Tigireedhaa miti mootummaadhaa miti. Mootummaan ni hullollee gaafa sanfaa.
يولين لجين كيس ديما تشين ديما إلى مقالة في الفنان لفتة لا فإنسان ردي من هندا ورانو بالسما أرمو خيمة تودي ديمه سامج رتك جيسه إيجاز جا ورانو بالسما أرمو نسامج رجع ومن ويته هم تمرون في الرجال ديمه لفسن كل يسوع در كمه أما اللي جا كه ما جروتي نانو سنتي برجدي قدرو خجام ورام بكمون جرا خنا ترى سفيه جرا أما قدنا كره شواراتي والبهني جران جاما جرو إذا نترى بهني فانو نما جسرا وجراته يعني معناه ما استفدنا يوتشرا فكذا أريته أبديسا أريته موسى أريته أوكي هذا شيء كويس توفانو نمال في الأريم نما إنسان كناف إلالو ته أترى كيسان دفنسين نما جسم قالوا أريهم برباچي سر دورانو جنة فقدان أمت خينيا كرا كوي هي خيتي أمر أفجيسه غرغرا غافا أمر أترى دفيا ست أمت خينيا أجيسو خرر مكيتي مخجلة هاي وخذتها إذا لم يولد النخاسني يعني معناها هو القباني أتمال فقداهن وير الرئي جنة دبندر ركافي مال برات فرنة جنة دبندر مال فكتين كبصر تبينو دين خيسو خنا دمام سيفتي دين آلاتي كتمالي خيس هسخا لكون أسو جرو وانتا كالي يقولون الناس سنيفو أما برغدين قدرودا مرة رافي أيوه فقد رافي أبديس رافي موسسا ورن جامعنا تركان فرتون بريدا فانورا تركان فرتون ما في دابتي ونقام جباس أرا نوجر دابني هسوا جر رابيخا جباس أما أرا نوجر راي هسوا راجر ومن خينيا فانون أكسمت أجيفا ما جرا nama teemanu dhabame malee guyyaarraa namni shan namni sadii namni lama faanuun ajjeefamaa jira qabeenya keenya guyyaarraa saamameeti naannoo amaaraatti guuramaa jira uummanni jechaadha jira. Deebisa sirraa eeggannaa deero tole tataan dabarramma qophiitti aantuunii mariin araaraa mootummaa Itiyoophiyaadhaatii fi warra TPLF wajjin magaalaa Naayiroobiidhaatti akkuma itti fufetti jira. duraan guyyaa khamisa arraan tanaan xumuramaa jedhamee jira mootummaa Itoophiyaadhaatu jee garuu odeeffannoo nuti qabnuun odeeffata nuti arganneen gara Tigraayin nuti arganneen hamma waraanni tibbee waraanni ammi isaanii asiyaasa forqeedha biyya teenya keessa jiru hidhattoonni keenya qawween hiikkatanii jee TPLF didee jira kana. TPLF osoo uummanni waraanni Eritiriyaadha biyya teenya keessa jiru ani qawween hiikkadhu isin gabaa jeen warra gamtaa Afrikaati. Duraanuu Uhuru Kenyataan yaada isaanii gaarii dhagee. Bari qaayida takka jira. Qaayidaan maal ni beektaa? Maallaqa qabaachuurra nama qabaachuudhaa caalaa jee abbaan kiyya Allah yarhamu. Maallaqa qabaachuurra nama qabaachuudhaa caalaa jee. Amma warri TPLF dhuga maallaqa isaatanii garuu nama sooratan. Sadarkaa addunyaatti nama horatan. Amma Uhuru Kenyataan osoo TPLF xayyaaraan cafaqamaa jirtu osoo ajjeefamaa jiru mana Tigraay manguddummaa kanaa hin seenuu jee nama didi. Dura yoo lala dhaabuun ulaagaa jalqaba taate malee jee nama didi. Amma gaa isaa Naayiroobiidhaatti taa'aa jiran warra TPLF irraa garatti dhaggeeffataa saniifuu waraanni dhaabne jedhanii mallatteessan waraana keenya ni hiikkachiifnaa jedhanii mallatteessan ni hiikkachiifnaa jedhanii mallatteessan. Kuni wanta akka sodaata kallee ni jiru. Garuu jaalala maasitti. Eega waraanni Eritiriyaadhaa deebi'ee hiikkannaa jedhan. Kana nama wal ilaala warri aaqillee. Haa jettee uffata afaan dibante afaan keessisiiseen. Kan liqeessuu hin dandeessu gattuufuu hin dandeessu. Abiy Ahmed yoo waraanni Eertiraa osoo hin baane hiikkanne waraanni Eertiraa ni bahuu ja'a. Sun maqbuula miti uhaa. Tokkummaan Afrikaattis irraa didee Ameerikaanis didee kun tapha ijoolleetii biyya walaba ifiin qabdu biyya alaabaa qabdu biyya waraana qabdu biyya mootummaa qabdu waraanni alagaadhaa kan biyya ambaa dhufee biyya san keessa nagaa haa eeguu jechuun heeraa mitii jaaniin. Warri TPLF jira nama naannoo keenya mootummaan alagaadhaa dhuunfatee osoo jiruu ani qawwee heekadhuudhaan jechuun maal jechuudha mee isin naa himaahii jettee warra gamtaa Afrikaati. Uhuru Kenyataa wal keessa hayyatanii Uhuru Kenyataan dhugaa isaaniiti jedhe. Achitti dubbeen silaa kalee arra xumuramtii kaja'an
xumuramin amma dheerattee jirti yoom xumuramti mana nu beekun jiru mootummaan Itoophiyaa garuu gaafa asitti walii galle waraana hiikachiisu irratti nyaanni dhugaatiin ifaan intarneetiin wanni hundi Tigraay ni deebi'a har'a gaa'inuma magaalota 5 moo 6 lakkaa'u qadru ifaanuu deebi'ee fi memmas gabas kan dhaggeeffannee walitti deebi'a hundumaafuu. fi hooggantoota waraana adda bilisummaa uummata Tigraay gidduutti Naayiroobii keessatti taasifamaa jiru kamisa har'aas itti fufuu isaa dhaabbanni oduu Associated Press gabaasee jira. Associated Press maddeewwan walga'ichaaf dhiyeenya qaban kan waa'ee walga'ichaa ifatti dubbachuudhaaf heeyyama hin qabne waabeffachuudhaan akka ibsetti walga'iin wixata dheengaddaa jalqabame roobii kaleessaa raawwata jedhamee karoorfamee ture. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii roobii kaleessaa akka ibsetti dhaabbileen gargaarsa namoomaa Tigraay keessatti gargaarsa namoomaa itti fufuudhaaf waliigaltee haala dhukaasa dhaabuu irratti hundaa'e kana eeggachaa akka jiran ibsee jira. Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti daayirikteera dhaabbata fayyaa addunyaa kan ta'an Dr. Tewodiroos Adhaanoom ibsa gaazexeessootaaf kennaniin sochii gargaarsa fayyaa Tigraay keessatti taasisuudhaaf mallatteeffannaa waliigaltichaa eeggachaa akka jiran himuun isaanii gabaasameera. Garee mootummaa Itoophiyaa marii araaraa irratti hirmaate kan hoogganan Ambaasaadder Reediyoo Huseen dhuma torban kanaa yookiin walakkeessa torban dhufuu keessa gargaarsi namoomaa akka Tigraayin seenu taasifama jechuu isaanii Associated Press gabaasee jira. Haaluma walqabateen waliigaltee mootummaa federaalaa Itoophiyaatii fi mootummaa naannoo Tigraay gidduutti taasifame irratti hundaa'uudhaan dhaabbileen miidiyaa waliigalticha akkaataa gabaasuu qaban irratti qajeelfamni qophaa'aa jiraachuu isaa hangafoonni mootummaa ibsanii jiru. Daayiriktarri abbaa taayitaa miidiyaa Itoophiyaa Muhammad Idris ibsa dhaabbata pireesii Itoophiyaatiif kennan waabeffachuudhaan Kennedy Abaatee akka gabaasetti qajeelfamni akkaataa gabaasa miidiyaa kun kan qophaa'uudhaaf deemu waliigaltee wal waraansaa fi diinummaa dhaabuu Afrikaa kibbaa keessatti taasifame irratti hundaa'uudhaan. Qabxii waliigaltichaa keessaa tokko kan ta'e lakkoofsa 3 jalatti kan argamu qabxiin sadaffaan haala diinummaa dhaabuu jechuun olola diinummaa barreeffamaa fi haasaa diinummaa babal'isuu irraa of qusachuu kan dabalatu akka ta'e kan ibsudha. Walwaraansa kaaba Itoophiyaa keessatti taasifamaa tureen kan ka'e namoota qe'ee isaanii irraa buqqa'an keessaa namoonni 3,000 ta'anii gara mana isaaniitti deebi'uu isaanii dhaabbanni godaantota addunyaa yookaan IOM ibseera. Akkuma kanaan bulchiinsa naannoo Amaaraa bakka Addi Harqaayii jedhamu keessa haalli nageenyaa waan gaarii ta'aa jiruu fi jiraattonni naannichaa bakka qubannaa Qullichi Meedaa jedhamu keessa turan qe'ee isaaniitti deebisuudhaaf akka gargaaraa jiru dhaabbanni dhimma baqattootaa kan mootummoota gamtoomanii UNHCR ibsuu isaa IOM fuula Tiwiitarii isaa irratti akka ibse Asteer Misgaanaaw gabaastee jirti. Haaluma fakkaatuun dhaabbanni humna ibsaa Itoophiyaa kaaba biyyattii keessatti tajaajila elektiriikaa gargaarcitee ture deebisanii ijaaruudhaaf hariitiidhaan hojjechaa jiraachuu isaanii akka VOA'tti himan Masfin Arraagee gabaasee jira. Humna elektiriikiitiin alattis tajaajilawwan barbaachisaa ta'an mootummaan gaafachaa jiraachuu isaa gabaasni kun eereera. Tajaajilawwan bu'uuraa deebisanii hojiirra oolchuudhaaf dhiyeessa gargaarsa namoomaa itti fufuudhaaf waliigalteen walga'ii Naayiroobii akka murteessaa ta'e gabaasameera. Tole egaa daawwattoota keenya walitti deebineeti jira. Mootummaan Itoophiyaa amma akka jechaa jirutti guyyaa kaleedhaa isin gabaafnee turre sunis uummanni naannoo Maqaleedhaatti jiraachaa jiran eega waliigalteen lola dhaabuudhaa kuni Itoophiyaadhaa fi warratti beellajii duratti eega godhame midhaan nyaataalleen gatiinsa kan gabbu'ee jiru ta'uu xaafiin duraan 14,000 fi 15,000 turte amma 8,000tti gabbu'uudhaa fi qamadiin 8,000 turte amma 3,000tti gabbu'uudhaa fi sukkaraa fi zeeniiwwanni garaagaraa hundinuu gatiin isaanii gabbu'uu guyyaa kalee isin gabaafneeti turre. Guyyaa har'aan tanaa egaa magaalaa Qobboodhaatii fi Allamaataadhaa fi Shireedhaa fi Adwaadhaa fi magaalota kanneen ifaan akka deebi'uuf kan hojjechaa jiran ta'uun ibsameetii jira. Garuu karaan silaa nyaanni dhaquufis karaa hedduun kan saaqamaa jiru ta'uu maddeen gabaasaniitii jiranii. Maayyii irratti warri beelleef waraanni Eritiriyaadhaa naannoo teenya keessaa yoo bahe qawwee hiikanna malee akkanatti qawwee hiikannu qawwee hiikkatan jechuun waraana federaalaa dabalamanii
تخيسنا يو أكولي قلتيلات جتشارات وهمامات جرا جروجا خوني موتومان إثيوبيا راتيسي وراني إريتريا دا أوسو همباني وريتي بيلم كأوه كتشو كبني أولاغا جتو لفخايا جرا جرو خا أولاغا إثيوبيا موتومان خيسخانا خوفا تحسني جراني كتيب بيلم كان مو كورمات دا جيسنا جيت جرا قمتان أفريقيا داتي مالف وريتي بيلم وري إريتريا دا تقولوا أجلس راف نانو سنسينا ماني نمر أجلس رافي متي سنيفو تقولوا أجلس نانو سنسيناني خدوا أجرون كوي هكذا يجون إنت كشتول الفاتبة تورا كم تافريقيا داتي درا واحد دجاني أما إتقول الفاتبة فكاتي سنيفو دبين وري تبي لفجو دوغادا وان كانت لفخانة كوي هكذا رانت نجنني أسيا سفر كان دوغوا سنجلا يونانو سنة تجهزه جتشارا جراني أما جاوري أفريقيا تيفي كسم موتوموتو كم توماني تيفي أمريكا في مالي أجتشام أوروبيا خلي دما جرون أما جا ميديا ثاني ديبا تشما خرهندان غودما جرون guyyaa lamee kana gabaa suuratti haaseenani malee Oromiyaa keessatti wanti deemaadhaa jiru kun dhaabbachuu qabaa wanni kunis mariidhaan xumuramuu qabaa har'a guyyaa arantanaa Johaar Mohammad barreeffama barreessanii mariin araaraa akkatti beellee wajjin godhameetis waraana bilisummaa Oromoo wajjinis godhamuudha qabaa je'eetii jira. Amma gaa furmaanni dhufuudhaaf ta'a. Waraana bilisummaa Oromoo bosonuma taa'uun umrii qabsoo dheereessa malee bu'aa tokko illee hin fidu. Irra hedduun nama amma akkas fedha maqumaaf ka jiraatu anna dhibamee ta'a namoonni garii ni jira maqaaraaf yaani bu'aa maaliin itti buufachuudhaaf akka ta'e naaf hin galu ati qawwee hidhatee bosona dheennaan loluuf lolchiisuuf ajjeesuuf du'uuf wanna deemtu waan haqaa taanaan uummanni guyyaa sitti dabalameeti har'a kumni sitti dabalame boru 2000 iftaan 3000 akkasii guddachaadhaa deemtu guddachaadhaa yoo mata haqaaf hin deemne guyyaa irratti qaachaa deemta. Yoo kumaan eegalte namni dhibba jaha gaddeebiyaa dhibba afur gaddeebiyaa booda namni sana ijaatta hafta. Waan haqaa waan ta'eef guddachaa deeme qabsoon kun. Saniifuu lakki bosonuma teenyaa magaalaatiin dhiyaatinii hayyuu sun istiraatiijiyaa badduudha akka ejjennanitti waan suni yeroo garagaraatti mormaadhaa turre garuu marroonis deebi'ee waan sanatti nu deeggare dhugatti nu deeggare haa galatoomu. Bosona baadiyyaa Oromiyaa keessa naanna'uudhaaf miti haa ga'uu hidhannee magaalatti uummata keessatti. Qabsoonee qabsaa'uudhaaf malee jee waan gaariidha dubbatee gaasaniin kun magaalaa Dambi Dollootii fi magaalaa Naqamteedhaatii fi magaalota hedduu aanaa 11 lixa Oromiyaadhaatti yeroo jalqabaati waraana bilisummaa Oromoo dhuunfaa isaa jala galchee mootummaan qarqara san bahuu dadhabdee xayyaaraan uummata nagaya gataa jirti jecha. Waan ajjechaan uummata haafti malee lakki uummataan dhuma bosonaan ta'a gaafa jette. Hoggaas waan ati deemtu fuugaa nama yaddeessee jiru bosona. Saniifuu ajjechaan addunyaadha dammeessiti. Har'a nama toora nama dhibbaati kadui. Deengadda nama 60. Ajjechaan akkanaa gurra addunyaadhaa seenteeti addunyaan haareyaan ka'ee mootummaa kanatti dhiibbaa oofaa mootummaan kun akkuma TPLF wajjin nogosheet godhetti warra bilisummaa Oromoodhaatiif sosohaa jiru wajjinis nogosheet godhuunsaa dirqamata. Kana marroonis yeroo garagaraatti mariidhaan dhimma kana furuudhaaf qophii ta'uu nutuu gabaafnee turre. Ammallee viidiyoon qabna. Mootummaatu mootiidhaadhaa jira. Tanneen ergamtoota TPLF wajjin haasoyinuu TPLF wajjin haasoyinaan isaan dhimmi isaanii asumattuu furmaatan argataa jaan. TPLF wajjin haasawaa eegalee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo daran humna godhate. Ergamaa TPLF ta'uu isaanii fashilsiisee jecha. Kijiba taasise. Waraana ifiin danda'e ifiin sosoo jechuun uummata isaa keessa. Saniifuu akkama Johaar Mohammad guyyaa arraan tanaa yoo ta'u kanaas mariidhaan fixuun barbaachisaadha. Johaar Mohammad guyyaa arraan tanaa waan jajjabaa dubbate. Namoota sirna dargii keessa dhumanii fi sirna ihaata keessa dhuman illee amma dhumee turre hedduudha. Waan guyyaa arraan tanaa Johaar Mohammad dubbate fayyadee jennaan. Kana dhugaan jirtu. Uummata keenya bakka dhumaa jirutti dhugaa isaa dubbadhuuf. Dhugaa isaa uummanni keenya nam tokko illee hin qabu. Jaaramini tokko haadha uummata kanaan bakka bu'ee yookaan uummanni ati nu dubbadhu jeessa wakkalate hin jiru. Nu hundinuu rakkoo uummata keenyaa fudhachuu dadhabneeti baanee uummata keenyaaf dubbachaadhaa jirra.
hanga ummanni dhufee bakka takkatti kana bulchu kanaaf dubbatu kana jee kasa kaayyatutti namoota mirga qabnu uummata keenyaaf dubbachuu fi haga tokkummaa uummata Oromoodhaa hin miinetti amantiin haga gargar hin baafnetti lagaa fi kutaadhaan hanga uummata kana gargar hin baafnetti dura kanarrattuu qabsa'uu qabna namoota uummata kana kutaa fi amantiidhaan gargar babaasan namoota tokkummaa Oromoo tana balleessuudhaaf tattaafatan irratti hojjechuun dirqama keenya. Kaan gocha diinaa saaxiluudha. Saniif uummata keenyaaf sagalee ta'uun bifa kanaanii akka gaariidhaatti deemaa jira. Jawhar Mohaammed guyyaa har'aan tanaa waan gaarii dubbatee waan kanarratti fayyaa dahii galatoomii jennaani. Itti aansee mootummaan Itoophiyaadhaa hanqina doolaaraatiin wal qabatee alarraa waa galchuu dadhabdee jirti. Yeroo jalqabaatiif. Kun immoo waan nuti mataa keenya irraa uumnee miti. Gabaasa televezyiina faanarraa dhufeeti. Doolaara dhabaan meeshaa alarraa galchuu mootummaan dadhabee jira. Gabaasa kana dhaggeeffannee walitti deebina. sababa hanqina sharafa biyya alaa yookaan kuufama doolaariitiin dhiyeenya kana mootummaan Itoophiyaa meeshaalee alaa galan murtaa'an irratti daangaa akka biyya alaatii hin galle kaa'uunsaan yaadatama. Meeshaaleen akka biyya alaatii hin galle yeroon hin murtoofneef dhorkaman kunneen meeshaalee guyyuu murteessaa hin taanee fi fayyaa darbee sammuu dinagdee biyyaatiif murteessaa kanneen hin taane keessaatiidha. Murtoon mootummaan murteessee sirrii ta'u turtii Faanaa Broadcasting Corporate waliin taasisaniin kan himan hayyuun dinagdee Dr. Guutuu Teessoo biyyootni hedduu adeemsa kana hordofan fayyadamuu akka agarsiistutti kaasu. Meeshaaleen yeroodhaaf dhorkiirra kaa'ame kunis sharafa biyya alaa hedduu kan barbaadan ta'uu hubachuun barbaachisaadha jedhu. Biyya kana keessatti qofaatu tun ta'in biyyumaa hedduu keessatti gaafa hanqinni sharafa biyya alaa baay'achaa dhufu rational allocation waan jedhamtu jira. Rational allocation kun maali? Sharafa biyya alaa qabdu kan warra kamiif dursa laatta? Oomisha oomishtummaadhaaf sochii dinagdee biyya kanaatiif dhimma nageenya biyya kanaatiif dhimma fayyummaa lammiilee biyya keenyaatiif warra priority ta'an duwwaadhaaf akka inni kennamu dhagaa kan mootummaan jedhe kun egaa biyya biraattis ka shaakalameedha. Keessumattuu wanta akka elektirooniksii fi konkolaataa kana wajjin wal qabatee jiru mallaqa haala sharafa biyya alaa hedduudha kan inni fudhatu. Tarkaanfiin kun lammiilee biyyaa 90% olii kan fayyadu ta'uun ifa jedhu. Meeshaaleen dhorkaman baay'een isaa warra tujaarri immoo persentii meeqa yoo jette persentii 5% dinagdee biyya kanaa keessatti mootummaan maal jechaa jira jechaan kan waa'ee persentii uummata persentii 90 na dhibaa kan dinagdee waloon na dhibaa kan namoonni muraasni ifirraa sababa afaniif jecha lafatti maallaqa baasii godhan sababa dhabaniif jecha isaan itti baasan kana priority committee haala amma yeroo kanaa keessatti kan jedhudha jedhe. Kanaaf kun murtoo sirriidha. Labsiin kun Itoophiyaan sharafa biyya alaa akka qabaattu taasisuu qofa osoo hin taane oomishaaleen kunneen akka biyya keessatti oomishaman warshaalee biyyaatiif humna ta'u darbees immoo oomishaalee biyya alaa kan biyya keessaatiin bakka buusuudhaaf hojii hojjetamuuf galtee ta'uudha kaasan. Dhorkaan akka kanaa gaafa godhamu yeroo inni itti warshaalee biyya keessa jiranii fi wiirtuulee oomishaa biyya keessa jiran abbootii qabeenyaa biyya keessa jiranii jajjabeessee gara hojiitti galchuu yookaan immoo tarsiimoo mootummaa isa import substitution jedhu oomisha biyya. Tole amma mootummaan akka biyyaatti waa alaa naqachuu dadhabuu isiidha kana. Sababeeffannee gabaasni dhiyeeffannee isa kanaaf akkaataa gabaasa kana faanaa irraa arganne mootummaan sababii hanqina doolaaraatiin meeshaa alarraa galchuu dadhabuu isiidha kun ifaan ifatti himamee jira. Kanatti immoo akka isaan jaanetti akka warri faanaa jedhutti uummata biyyaa 95% waan kana fayyadamaa jaanii jiran. Beekni gaamma dubbiyaati waan fifi ija fageessee xiinxallaatiin laaltee ummata biyyattiidha 95% waan kana miidhamaa jecha. Biyya san keessatti wanni hundinuu alarraa gala. Ruuzinii fi sukkarrinii fi huccuu maamudiilee alarraa galti. Waan si ajaa'ibu biyya teenya malee biyya huccuutti oomishan ta'ala gurgurtee alarraa deebi'ee namni bitatu takkaan agarran biyya biraa. Uffanni uffata achitti oomishameeti ala gurguramee alarraa dhufee sababii doolaaraatiin qaalooyitee jaamee qaaliidhaatti namni bitata.
sukkarri akkasi meeshaan hedduun akka nyaanni amma ruuzni fakkeenyaaf alarraa dhufa dhiitanya ruuza oomishti kunimmaa irra hedduun dhibbeentaa hagam akka ta'e hin beeku malee namni ruuza nyaata ruuzni kun alarraa dhufa kattiin dhufu birrii Itoophiyaatiin ni miti doolaara zeenni alarraa dhufa kattiin bitan doolaara nyaanni uummanni itti haajamu guddaan alarraa seenaa jira saniifuu gaafa meeshaa alarraa hin naqinaa yani amma isaan meeshaa maqaan yani meeshaan isaan maqaan hancoodhaa fi shaamboodhaa fi elektirooniksii fi makiinaadhaa fi maal waan akkanaati. Garuu gaafa hojiitti hiikamu immoo meeshaa sana alaan fidina hin jenne hiidha. Amma nama miidhuudhaaf jiraatu nama dhibbeentaa 95 fayyadamaa taasifna keessaan jaan ati aksi yoo fudhatte nama dhibbeentaa 95 miidhamaa taasisan jecha. Amma guyyaa kaleelaa nama 28tu Jabuuti irraa osoo gara Yaman deemanii markabni garaan galee dhuman. Kanatti gabaasa adda baafannee isin dhiyeessuudhaaf jiran. Namni keenya amma waraan isin taasifnaa jedhanii uummata keenya reebichi isaan irra gaggeessaa jiranii fi haalli hongee biyyattii keessa deemaa jiru wal qabatee hammeenya siyaasaa hammeenya bulchiinsaatiin wal qabatee uummanni biyyarraa baqatee خلونا في هذا تهراجرة بحر يمني في السعودية خيزتي سهرة خيزتي ورابيسي نعطي سان كوفيجر غارة خميسي في غارة جيزان خيزتي رساسني ورانا سعودي لا تراب سان قول اجرا خان هند خطيقا فتمين يوم ثم إثيوبيا لاتي سريفوكا قبي كنيا خنا فكاتا قبي خنا فكاتو نحن مولد ديمنوت نجان نطرنا في الرخنيا إرد ديبي والدان أفوشا أودا أورمورا خطرونتو راتي أرجمو جمعية أودا الاجتماعية تورنتو كندا جاموران كان بيكمو قويا سبتي لفتو برومتي إفتان جتولا نوفمبر كل لما كمالا ما في دي دمي لما mana hawaasa Oromoo ka magaalaa Torontoodhaatti argamu 94 Kenhar Drive-tti sirna khatmii quraanaa yookaan khatmii taaziyaa Dr. Ali Birraadhaa achitti waan gaggeeffamaa jiruuf achitti namoota hawaasni Torontoo jiraatan Hamilton jiraatan Kitchenerii fi Waterloo keessa jiraachaa jirtan affeeramtanii jirtanii waan jedhamsichi jiraan hunda qabeetii jira. خلاف تليفونا وبيزخينا فؤاد إبراهيم هنتوده جامونا كان بيكمو إتي بالبلتاني وديفتا دبلتا الرافراتشو لدن ديساني ودو أكناتين هم ولد ديمنوت نجان نترانا في الرخينا قبيسي خانسيني ديسي أنا أبسلام سوتيتي لايك شير سبسكرايب وليف قدودان هريوتا خسن برانجيهان أفي الرخين